Qabna. Okay, qabdanii mi na dhaga'e na dhaga'e. Wanni jedha amma isan warras miidiyaa irra jirtan Aslii faa Reedii faa Soddaa Hamzaa faa hundi keessanii bakka tokkotti taa'atii wal qabadha wal mari'adha imbaasiin hin jira imbaasii waliin mari'adha akkanaan kaatanii yoo fiigne kaanii hiriira baatan jedhanii mootummaan isanii dubbatullee hin jiru mootummaa qabaannee mootummaan isanii dubbatu hin jiru ammallee gadda biraa keessa nu kaa'uuf deemu jirtan kanaafuu mucaa du'e akkaataa itti awwaalan irratti mari'adha saniin boodatti waan ta'u qabu addunyaa miidiyaa UN achi jirutti riipoortii godha gabaasa godha teessanuuf biyya rakkoo keessa jirtan biyyi suni biyya seera qabduu miti kanaafuu biyya lafaa keessatti biyya ambaa keessatti waa'ee biyya haasa'uun dhorga bakka biraatee sanii waa'ee biyya tokkumaan ta'ina amma dhimmi waa'ee keenya irratti biyya xiyyeeffanna malinu waa'ee biyya jalaa waa'ee biyya maalii haasa'uu mirgisiisu nuunayyamu seera wanta kaan jechuu barbaada asuma gubbaan wanta kaan hayyama nadhoo haayiroo tana keessa jirtu nadhoo haayiroo tana keessa jirtu wayaame sodda deeqaa kanaaf amti tokkoon barbachuu barbaada asumaan okay nadhoo haayiroo tana keessa jirtu liivii rayyaate akka waan haayiroo beeytu akka waan seera mootummaa biyya tanaa beeytu nadhoo haayiroo miidiyaa irra baatee akka nama waa beeku miidiyaa irra tetteessee haasoo mana akka jirulleetti hin fuudhamin dhugaa jitu sitti mina nuti warra sii wallahi mana fuudhamta nadhoo miidiyaa irra yaatee galgala haadha faatee takka asuu lama fatiyaa sadi warri miidiyaa irra yaatanii galgala kana afaan banta miidiyaa gubbaa wallahi dhugaa isinitti himan obbolummaatti isinitti himan akka jirullee mana liivii irra baatanii waan biyya tana khayrii maaree wallahi akka jirullee mana fuudhamina kabajaan isinitti himan obbolummaa wallahi biyya kana keessattuu warri laayivii galtanu hin beektanu mahayyimiidha malee jechuudha lookeeshinii gaafateera tiktok amma an lookeeshinii guuteera yerooti seentu lookeeshinii tuttu malee dhageessa lookeeshinii tuttu malee singalchu laayivii biyya kana lookeeshinii tuttee seente giifti wallahi wa billahi seera biyya kanaatiin warri baqattoonni asuu akkamitti laayivii galtanii odeessitan riigu guddaan maaliif calluma hin jettanu sin kaleessa lafaa wal galtanii namni kun wallaalee gargaraan akka seennee liivii himu wallaalee Hamza akka namni naa bilbilee moo aturaana Marcos bilbilee maal taate hindu'e mubaarak jedhameetti mamnaan Mubebe wala dhagano akka maraallee as keessa jira mee wala dhagano waan gootan dubartoota lakkoofsa qabdan wal quba qabdan yoo hin qabaanne namootaan itti bilbilchiisaati nuti bilbila isaanii hin qabnuti dhaabaa waan akkanatti deemu jira jedhaanii dhaabsisa hin beekan yoo isaan hin beekne walii wallaaluun hin barbaachisu kanaafuu jabaadhaa bilbilaa fi jarama maqaa waan tan hunda jalaatti bilbilaatii dhaqaatii bilbilaa ijoollee nu jalaan fixeeti tokkoffaa wallahi wa billahi isiniin jedha biyya kana keessatti kan biyya biraan beeku waan ta'eef yeroo ati laayivii seentu kunooti Hamzaan yolle laayivii seenanu beeku laayivii seentu lookeeshinii si gaafatu haati faatee tamma liivii seentee waa'ee haayiroo raasoo itun wallahi waragaan qabdu achi buutee isiin harka yoo amma edana dhaqanii manaa fuudhan ummata keenya akka nu komanne biyya biraa teessanii abaluu hidhameen naan calluma jettan hin jeena nu du'aadhaaf falmuun qarboleessa keenya nurraa ajjeefame kan machiramne dhibaa dorgaadha wallahi dorgaadha waa'ee biyya kanaa dubbachuun hin dubbatina bahaa taphadhaa bashannana gara miidiyaa akka duritti liivii irra yaatanii waan biyya Masrii hin dubbatina bakka yoo namummaa keessan feetan isiniif dhaamna akka obbolummaa ummanni biyya kana siyaasaa jaala haqangaalee fuudhee siin kuta Komentii irratti deemaa jirti dhimmi jedhaanii cufi jedhaanii asum ergataa jirti oduu jaallachuudha oduu jaallachuu bakka oduu jaallachuu amma Hamzaan isinillee rabbi haa tiksu wanni guddaan rabbi isin haa tiksu obboleessa keenya akka dabreef immoo rabbi haa araaramuuf nullee akkuma carraate asullee gargaraa asiraananii takka isinii dubbisee ture amma immoo isinillee rabbi isin haa tiksu wanni guddaan rabbi isin haa tiksu mucaan har'a dabree kun immoo fira keenyallee rahima keenyallee nuti biyya biraa haa jiraannu malee amma akka carraa ta'e argee obboleessa isaanii kan fuudhe na bira jira saa ammaa kana bu'aa jira jechuudha sa'aatii ammaa kana sii galee kanaaf wanni guddaan rabbiin isin haa tiksuti isin of eegganan akkuma amma ziizoon isin jedhe kanatti adeemsa san hin deemati waan jiru wal bira jirra akkuma Hamzaan jedhamu warroon ijoolleen immoo asirra tasgabbii waan sirra haala seera biyyattii isintu beeku waan ta'eef seera biyyattii dhaggeeffadhaa warra as keessa jirtan wanta isin himu maali tokkoffaa dhaggeeffadhaa feesbuukii keessan ilaaluun beektan malee feesbuukii irraa kaasee yeroo laayivii seenu jechuudha warri jala siniifaan na taajjabuu danda'u jecha kiyya kanarratti jechuudha wallahi wa billahi kompiitaraan jechuudha nama feesbuukii irra seene yeroo keessa seente sitingii keessa seente sittima biyya kana keessa jechuudha naannoo adda addaati yoo ati keessaa baafte illee deebi'anii seenu si galee kompiitaraan si keessa jiru kanaaf
لوكيشني أما لا بيرو قالوا جت فيسبوكي لوكيشني كي تكسين جدا يون تون ندو بكسي ده بس أمس ده بيه تيكتوكين كساتو جاء أفرياس يرو تكنا لا يبي سينو إتة يود لوكيشني تو تنسين سينجل شو بونكوما أكمل تيوجتني مو ورين بين يرو سين لا يبي سينو لا أوكي قوتنو وانسا دي سي بيدا سدن ساكيسا tokko tokko siin jedhamti sun location jedha tokko imbeetuudhaaf utaaltee galte malee tokko lammaffaan waa'ee biyya kanaa dubbachuudhaaf mirga tokkotti hin qabdu bari ummanni kun biyya irratti jechuudha yoo haadha isaa gad deebiftee arrabsite barbaade arrabsite hin haasaanu amaariffin maal nu godha jarri maal nu godha karaa jennaan waa'ee biyya kana keessa teessee haasa'uun wallaahi lafa jala si galcha hin haasa'iin amma inni nu dubbataaru obboleessa keenya nurraa du'e utuu nuyitis kanuma ilmoon qabu jaartiin qabu طبيعتي متان كناف يسدوا رب ديسو مغفراغوناف صدقة بامناف قالوا نور رجل دوئي بات كرابراتي نمو وردو تاني ما نشيف تاني ساتي أنا جارتي أما تاني كي ساتن جارتي كي علمو كي فلانو قطوتي نما جيسون نمني ولي كابن نجرو ما شاكا بنجي كونو بوليسيو جندا بتارا سينكار سونان دان سيري كله لفتاني مال قطو كابن هريرة كابن نما نروبي سوبر بان ناجن ناني يونو nama rabsine yookiin iyyine malee rakkoon hin jiru asitti dhaabannee seeraan nama nu dubbisu barbaanna footoo fidanii dhufaanu ijoolleen isinii galee sana booddee inni jara dhufanu yeroo jara dhufanu qoy xumureen kaa yeroo jara dhufanu yeroo jara nama nu ergu beekamaadha maal taatan jedhanii tokkoffaa rakkoon keenya jennee rakkoo keenya jalqaba amma akiraatti himannee kaane kunuu hadhammoo nu ajjeessanii eessatti naannoo akkanaatti assalaamu alaikum obboleessa mucaa du'e meeqa obboleessi mucaa du'e eenyunni obboleessi mucaa du'e lakkoofsa barreeffadhu as keessa jedhagee ta'ammoonni gootanii jalqaba lafti halkanii as gabbaa haa nama amma dhufee waa isan godhuu danda'a rabbi san haa tiksiti wanni nu sanii godhuu dandeenyu du'aayi jalqaba tas gabbaa haa asrii eessa jira bilbila gaafadha abdii muktaar eessa jira bilbila gaafadha reediin eessa jira wal bilbila wal gaafadhaati aasufaan haati faaxefaan laayivii haa dhaabanii simuudha warra laayivii galan dhaqaa baasaa dubbii ofitti fiddee immoo bor mubaarak na gaafachuu dide an keessa hin jiru waa'ee biyya kanaa miidiyaa irratti haasa'uu hin dandeessu sittani maara haa fixadhume ani dubbanne duraan illeedha beetiin jira gizuma isaa viidiyoo takkalee tani sheer godhee viidiyuma namni akkamatti gadhiiseen fuudhee sheer godhee ture sanillee hideetiin jira namni arguu danda'u hin jiru baaseetiin jira laayivillee irraa beetiin jira. ما أصلي مالي بيسني مبارك مالي بيسني جتنو غافلو كفيه كونو أجندا أمني كذي بانام غافلو كفيه وا مك تشوري دلوبين وا أمني كذي بانه مك كونا ميدا كان مالي فأجندا كتني تالي سنينجرو تلتولان هندي كواتو كمبين وتالي لا يبيسن إلا أبوليسي أني ما كان أنا لما موبي لا لما سبيرتين ديمو ديما أما ساعتنا أما نافي ريديتو أما دقيقة كنا بري خيني خان أودك ما ساقلين دبتين هاتي ما مسكوت هارين أكنا يسنجا غرسي هذا تشير بيتنا ميلا على فورسي خجيب كنا نادو ميديا رياضي خجيب كنا ما أنا خين جرا على موبيلا ما ريدي همزة كون هاريني من نيكو كونو تنا هاريني تجرا لا لي ميلا من نيكو كونو تي أرجرا دي سيجان أرجران ما نو بيراد بار بري كورا ما خجيب جالا خجيب ديسا وري ميديا رياضي أباتي أنا في كيمو تاني نما سدي تاني أكيد فتفول أشوف أنت بتاعنا ما ستي مبي ورقة في شولا جرجرن بي ورقة داف بالبلكية ولا شولا أكثر بيبي جنان بيبي أوفر أما كي وتو نمزا إيجاد شوتمان سوكا لكاراتي لوا أشيلا كارنجينا مو بيمت هادو بدوتي تكياتك يمين بيش واي بيجا كنا رام أبيجا كنا نوامنا إيامو ما ميوتي كبر سمرا وانغوتن جلكابا أبني ركول jalqaba waan gootanii walgahaa walgeettanii waan mari'adha amma halkan sa'a 8 fooyisan bira daqiiqaa 20 hanqu sa'a 9 ta'uuf natti fakkaata kanaafuu waan gootan jalqaba tasgabbaaha namni tare mucaan du'e mucaa kichuu rabbi haa araaramuu fi takka akkaataa itti awwaalatan inni lammaffaa immoo adeemsa itti aanu akkamitti deemnee akkamitti sagalee keenya addunyaatti dhageessifnee mootummaa biyya keessa jiru sanillee akkamitti waan dhageessifne jedhu wal mari'adhaa isa wal gahaati yeroo wal geettan girri jettanii hin deemina please ammallee gaddarraa nu dabaluuf deemu jirtan akka amma deemtanii akka jarjartan kanatti speedii kana hir'isaa jalqaba tasgabbaaha eegasi wal gahaa wal mari'adhaa mana tokkotti walitti gootaati ganama wayita lafti barraaqa wayita aduun baate qaama dubbisuu qabdan bisii hin beeytaa
amma poolisii waliin jiran jette qaama waliin jirtu. Wanni kun hin dheerate beektaa. Ijoollee keenya waraanamtee guyyaa sadiin dura nama sadii waraanamee callimne. Waraansi immoo doofite. Kanaaf warra ergasii waraanameefis warra sichi waraanamuufis dhannee akkamitti jiraanna waraanamne dhumne isinitti mataa turre ragaa jiraa qabna ammoo akkamitti jiraanna duunee jechuudha bakka. Bartee kanuma la. Gowwaadha. Boris Hindua. Mubarak maal jedhama. Mube. Meme anbar yaada kiyya na fichisiisu tamale wal dhagahu osoo wal dhageenye gaariidha. Wanni goota. Fidadhaa yaada keessan fidadhaa. Mee yaadaaf tokko naa tubbannu gabayaan goonu wata namni tubbatu osoo namni jalqaba asgabbaaha pilis biyya ormaa keessa jirtan biyya ormaallee keessa biyya bataa jirtan biyya bakka takka isa waliin qabanii isan bakka takka waliin qabanii biyya mee miitu qabadhu nama masente pilis biyya walitti isan qabanii daaraa isan keessa jirtan biyya maal nuti goone seenu kan dubbatu yoo nu dubbannu maal jechuudha inde kanaafuu wanni gootan tasgabbaa eega tasgabbooftan hin duubatti walgaha lafee porganama isan irratti halkan kanaan miidhaan isan irra geessu danda'a amma asliin eessa jira reediin hamzaa waliin jiraachuu danda'a mee abdusseen meeto isaaq zeenuu meeto mee ijoolleen teene takkalleen taachi keessa jirtan kanaafuu sabaanillee kutaanillee waliin qoodina biyya san keessatti kanaafuu bakka takkatti wal gahaati wal mari'adhaati waliin deema wal dhagaha kanuma saniin jechuu barbaada. Galatoomi ziizoo kanas wanni ziizoo irra dubbate irra wanni biraa wanti dubbatamu hin jiru uummata keenya dhaggeeffadhaa gaa wannan sinitti himu uummata keenya biyya kana keessa jirtanu achitti rakkoon hin jiru suutumaan waa qabadhaati konkolaataa kottaa achi waan jiru warri seeraas jiru kunoo waliin dhaabataa jirra seera eegsisu waan nu beellama dhufne si'aa jiru ganama yeroo laftife nama barbaanne bakka tokko dhaabachuu keenya yeroo argannu maal taatanii jedhula yoo nu hin jeekne yoo jeekne carraan keenya akkuma ziizoon jedhe yoo hin jeekne seeraan immoo seera eegganne nama barbaanne nama nu dubbisu jenne alaafiin gadi ba'ee nu dubbisa an nama ijaaree geessee of dubbisiisee qaba dhimma dhuunfaa kootiirratti miti dhimma sabaadhiisi kanaaf gadi ba'ee yeroo nu gaafate seera qabeessan jechuudha tartiibaan waan nurra ga'aa tureef waan nurra ga'e waan nurra ga'uu deemu waan nurra du'a bakka xumurri keenya akka ta'e dubbannee sana booda waan jiru deebii jararraa deebii quubsaa argannee nagaadhaan gara mana keenyaatti galla malee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Obboleessa mucaa jedhaa jiru qoyal tokko loodee koo obboleessi mucaa maqaan isaa inni meeme qoy obboleessa galcheedha obboleessa galcheetti ijoolleen eenyu maqaan isaa mee torba barreessi namni biraa immoo torba barreessinaan biloo godhaa maqaan qoy obboleessi mucaa eenyunni obboleessi mucaa maqaanaa barreessaa. Torba barreessi namni biraa barreessi naan biloo kitaata. Anolee jedhamu amaan jedhula. Anolee lafa seenaa. Ishi anolee barreeffadhu kaa. Anolee barreeffadhu. Meemee obboleessa galchinee. Anolee barreeffadhu yookaan immoo ilillii darbi ilillii takka. Torba. Yaa harkisu. Anolee lafa seenaa. Barbaada. Anolee lafa seenaa lakkoofsa torba barreessi. Rabbi sabrii siifa kennu. Hunduma keenya sabrii kennu. Mube. Dubbadhu loodee agasitti. Ani aga inni dhufu ani wanni deegamta akka fudhachuun barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee obboleessa keenya gara fuula akiraa deemee rabbi isaaf araaramu. Ana fa'aalii isaa guutuu isaanii isin hundaa rabbi haa barsiisu jedha. Ani reef galallee eenyummaa isaallee hin beekne rabbi isaa araaramu. Itti aan Sudaani waan mara namni wannoonni ziizoon dubbatee jira. Irra duratti dura wanti godhamuu qabu jedhee yaadanii namni du'e hin galu akkuma jedhame obboleessa kana bakka isaatiin gahuudha ganama jechuudha. Seerri yoo godhe haga seerri qoratu yookaan guyyaa lamallee yookaan borummoo iftaanillee ta'uu danda'a. Seera waraqaan biyyarraatti ergamu nama eeyyamaa kenna awwaalamuu maatii gaafatanii kana karaa imbaasiitiin waraqaa sabnaannessaa obboleessa keenya bakkaan ga'aatii mana isaatiin gaaniif sambooda gara biraatitti deeman malee wanti godhamu hin jiru kalaas takka gara fuula rabbi deemee jira biyyaan baa jirtu biyyaan baat irratti mirga biyya keetitti laan deemina jalatti mul'anne wal fudhannee deemna odeemnes kaafteeriyaa. Biyya keetitti hin argatin biyyaan baate irraa barbaada jechuun sun gowwummaadha biyya keenya keessattuu hin argannu kanaafuu haga danda'aniin garuu tasgabbaayaati ganama amma halkanillee ganama bakka tokkotti koota sheekota jira olomoota jira namoota gurdaatu jira
waan isaan isin jedhan achirraa fudhattu garuu obboleessa keenya rabbi isaa araramuu fi isa bakkaan ga'uu irratti ganaa umarraa jalqabdanii waraqaa gara baasitti waan akkas akkasiitiin irratti dalaguudha. Mari isin jechuun barbaada rabbi isaa. Biyyi ma hunda keessattuu namni nama Galatoomaati Hamza amma ummata keenyaan kottaa nagaadhaan dubbannee akkuma obbolaan keenya nu gorsanitti obbolaan keenya moorri biyya biraa jirtan badaa nu gattan rabbii jedhaati warri jeneefaatti barreessuu dandeessanu itti barreessaa iimeel itti godhaati dhumaa jirra. Kanuma dhugaan jirtu dalagaan hin jiru dhumataa jirra. Jireenyi qaalee ijoolleen wallaahi of ajjeesuu iyyuu bira ga'eera ofiisaati jechuudha jireenyitti qaalee. Kanaafi dubartiin keenya amantalee tokko deengadda shiitii uffatti suuqii kiyya bira dabarfachuu dhufte. Wallaahi dhaazii mija koota arge milaachiidhaan baajaajii keessa ta'anii milaachiidhaan dugda sii kutanii anatu mana yaalaa geesse yoo jiraatte lakkoofsa torba naa barreessi. Anatu mana yaalaa geesse seera si geessannaan seera maaliin nagatte? Seera maal jedhu? Wallaahi dhiiftee galte dugda sii kutanii oo ofirra jiraattanii dhugaa jiru dubbachuu dandeessu jechuudha. Anatu mana yaalaa yaanii hin geesse. Ragaadhaa wajjin jechuudha. Kanaannaan uummata keenya rabbii jedhaati haga danda'ameen ijoolleen keenyas of eegaa dubbiin babbadeera jireenyis jarattis qaaleera nu qofatti miti. Jarattis jireenyi qaaleera akka jaratti jiraataa Ube ammallee waan gootanii wayita waa gootan rikardi godhadhaa. Rikardi godhadhaa. Abshir. Kanaaf rabbii jedha ayya kamara dubbadhaati xumuradhaati isinii ijoolleen keenya immoo kottaa. Takka hundi keessan dhiifama nuti amuutii qabadhaati. Obboleessa mucaa na bira jira dubbisa taasaa dura. Ayya dubbata obboleessi. Dubbisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleessa keenya rabbi sabrii siif kennu. Maatii hunda, Oromoo hunda. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Adda baafattee taphiti sirriitti nu xiqqoo footoo isaa maxxansinu sirriin dhageenye ne callisne rabbi obsa siifa kennu hin boo'inii abshir. Uummannis immoo burjaajaa jira warri fira kaayiroodhaa qabu hundi nutti bilbileetti jechuudha. Eenyunni jira yoo dandeesse ati ibsuu hin dandeessaa. Maqaa isaatiif dhalataa naannoo kamii akka ta'e ati ibsuuf hin dandeessaa uummataaf. Abshir obboleessa koo. Rabbi sabrii siifa kennu. Sa'aatii meeqatti yoo immoo wanni kun hagam qabatam hagam dhugaadha wanni kun. Maqaan isaa eenyuun jedhanii si himan? Bilaal Haaji Hussein Gammadaati. Allahu akbar. Isuma. Bilaal. Ijoollee dheeraati miti? Arsii dheeraa. Kaanaa loodee heexosa uruta. Isa jedhan kun ijoollee beekantu jiru hiriyaan isaa kunoo na bira jira. Dhuguma? Isa waliin. Isuma jedhee hiriyaan isaa na bira jira. Koo itti naasee kunoo itti naasee. Sa'aatii meeqatti sin jaara kiraa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana akkuma nama kamiitti iyyuu hin beekan isaa asitti sanaafis jireenyi bakka walumaan nu qabee hojjumaan jiraanna osuma wajjin jiraannu adda miskilaan waan akkana jira jedhanii itti manii jedhee turran gadi ba'ee mubaarakii wajjinis amma jiru isuma irraan ba'ee hubadhee argeen isa mubaarakii wajjin deemnee ilaalleeni bakka museeffatti isuma ta'uu addaan baafanne jechuudha bilaalam ijoollee dheeraati. La anu ijoollee Shaashamanneeti. Ana ijoollee Shaashamanneeti. Isa ammoo asumatti jiranii bakka waliin nu qabee asuma godhanii waliin isaanii wal firoomfannee waliin jira. Ani ijoollee naannoo an jiraadhuti jechuudha. Garuu ani biyya warra dabee waan bobboleef hin beeku malee rabbis naa sabbarsiisu dhugaa rabbi. Rabbis naa sabbarsiisu. Aamin firoottan isaatiif isiniifis rabbiin sabira isin faatu. Waleessa keenya egaa ilmi namaa yeroo jiraatu duumaaf jiraata. Guyyaa ta'e hin beeknu malee nagaan gallee keenya hin beeknu fageenya lafa namni halkan tokkoof guyyaa tokko miilaan deemee cingeenye jirra manarraa baanee naannoo keenya irraa jechuudha. Nagaan gallee keenya hin beeknu. Nagaan bultee keenya hin beeknu. Mucaa kiyyaa jedhamu isin bira jiraatu inni ijoollee dheeraati. Yookaan inni achitti beeku malatochi beeku. Tokko dhufaara kiyyaa jennaan tokko footoo hojjechiisee dhufaa jira inni. Kiyyaan ijoollee dheeraati. Isa jedhan. Ijoolleen jirti ijoolleen isa bira jirtu iyyuu jirti ijoolleen isa ollaa isaa jiru iyyuu
إلا يقولين المانو رموشلا إيتو أرسيتي فيتو ولقتي فيتو يستي واللي كيرو كتجرتنا حتى لمن إجانة تول نرجع فانان بوري فيتشولا يارتين كي ورانتي المو كي أجيبنتي مالتي والله وبالله إذا كان ولي الله كم كراجة بينا خوتا boleh sekinya dua kan habis warra kalian sewarana maturi bor ofiketi kotu di mat kotu himat warna menu kes tahu jira wallahi amma warna menu kes jiro tiga batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam khair hunda dura وليس كأن جرك فول ربي تيم ربي سارة رمو دعاء مغنا وليس كأن تلي ربي أو سياكن نسال ربي رجعنا تعالي ساوند ربي سانا سبرسيسو كانت تانسي ونجت شوار باروان وجتنا محمد لونجر